بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هواس مسلمة كان شانالي نور الحياة وردفت من جنوب سلامتك إنك كان جلالا في كان كبجا بقجت نندت سنهاقه سنجرا كوني قبدي كينا سكنتا كتا دربكي ستي واي ركو هواس مسلمة جدو هدوريسا الراسمي تركتا جلقبا كيستي كمبوتا لما فايسات عندكم سكنتا كيناتي نهردفا أفير راكيجا أسمان غرا سكنتاتي كانت تماسين يجودا yeroo dabre qabdii muraasa irraa haasofnee jirra amma mootu mee dhiibbaa wanti kun fide maali hanga ammaatti dhiibbaa wanti fide kun fide maali ka jedhu irraa haasofna kan jedhu ta'uudha bagana gaafiftan mee qabdii muraasa irraa haasofnee jirra yeroo dabre keessatti mee dhiibbaa wanti kun fide maali cunqursaan gama kanaan deemu kun dhiibbaa inni fide akka hawaasa muslimaatitti ijoollee muslimaa irratti dhiibbaa inni fide mee maali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد أكو يسكاسو في هذا أسندر ركو أمة مسلمة كيسا وهي ركو برنوتا كيسو تجولي أمة مسلمة كنا ما يو كافني توري أما مو فودرت اللي ركو أمة مسلمة مو كسمة كافني تكتكان كامل ميلاد شستو كتو كله إن شاء الله وجنرتي مرينا إن شاء الله amma ammoo nuti rakkinni kalee kaafne suni dhiibbaan fide akkamitti meemaalii fide ta'etti kuni waan dhiibbaa inni fide kan hunduu argaa jiru jechuudha. Amma ijoolleen muslimaa guddina keessatti sirriitti hanqina guddaa qaban jechuudha. Amma namni mana barumsaa keessatti baratee achii bahee barumsa islaamummaa kana fa'aa biratti ijoolleen baay'ina waan qaba argatu hin dandeenyeef booda kifuu nama islaamummaa nama amantaa isaaniitiin faallaa ta'anii argamu jechuudha. Nama mataa jabaatu haadha abbatti illee qajeeluu dhabu wanni akkasii nama amantaa isaa kuma qabne kaammoo salaata kuma qabne nama akkasii ta'ee argamaa jechuudha. Kun ammoo dhiibbaan kanaaf fide maal inni ijoolleen akka mana barumsaa keessatti akka seera amantaa isaanii hordofne godhutu dhiibbaa kan hundaa fide jechuudha. Kanaafuu dhiibbaan inni fide guddina ilmaan islaamaa irratti dhiibbaa guddaa fide jechuudha. Guddina ilmaan islaamaa irra akkamitti ilmaan islaamaa jiran ijoolleen haadhaaf abbaan akkam waliin jirti maatii wajjin akkamitti jiranii yoo jenni ilaalle sadarkaa dhumaarra jira jechuudha. Kun wanni nu fide maalni achumarraa ijoolleen namni salaata dhiise namni salaata irraa uggurame waan takka fala waan hin qabneef achumarraa islaamummaarra waan lafa kaayee duraan jiruuf achumaan ijoolleen islaamummaa irratti malee islaamummaa irra guddatti guddina ilmaanii irratti dhiibbaa guddaa nu fide jechuudha. Qaroomina irraa wal beektamuu qabu wanni kun qaroomina islaamummaatii fi akkasuma immoo qaroomina zamanaa kana teknoolojii wal qabatee haa jennu namni kamuu amantii isaa qofurraa qaroomina irraa dubbatamuun beekamaa amantii kamuu hordofu inni akka ilaalcha mataa isaatiitti yoo amantii isaa irraa duubatti isa hambisan kana qaroomina addunyaa kana irraa dubbatamuun keessa jiru ifaan ifatti amma namni tokko takkii amantaa isaa san gadhiise amantaa isaa gadhiise jennaan duubatti hafee jira jechuudha. Maaliif sirni amantaa isaa fakkeenya amantaa islaamaa keessa sirni jiru qaroomina addunyaa kanaafillee sirri gumaata guddaa gumaacha jechuudha. Islaamummaan sirni isa keessa jiru walqixxummaa mirga namaa waan hunda keessattuu islaamummaa irraa baratamaa jechuudha. Ilmi kun gaafa islaamummaa gadhiisee seera islaamummaa irraa fageeffamee jedhee jecha namaa bichaarra guddata qaroomina amantaa isaatti irraa fagaatuun isaa beekama. Akkuma san takkii barumsa kana sababa dhiibbaa amantaatiif jidduutti daakutee ijoollee meeqa jira nan martuu beeku kan martuu beeknu kan sababa dhiibbaa hijaaba irratti itti godhameef dhiibbaa salaata irratti godhameef ka barumsaalee illee ammoo qabxiin isaanii jajjabaa taatee barumsaalee illee qabxii guddaa fidan barumsa keessaa ba'anii itti dhiisanii amantaa fi dhagura jedhanii keessaa ba'anii duubatti baay'ee jira jechuudha. Mee masumaan bakka waa'ee hijaabaa naa kaaftee turte mee bakka waa'ee hijaabaa sanitti rakkoo hijaabni fide seerri kun seeree nu baase fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaa keessatti sirni ittiin bulamee sirna mootummaa kan ta'etu haa ta'u sirni mootummichi kun mootummaan kun gizee seera baasu sirna aadaa faallessu amantii faallessu bakka tokko qabee akkamitti baasuu dandeenya jettee yaadame fakkeenyaaf akka sirna galaatitti illee yoo fudhanne
intalli geettee mucaan gahee tokko wal bira dhaabbatuun dhoorgaadhaa jedha. Fuula isiitiin itti mul'atuun qabdu jedha. Saniifuu mee amma sirna gadaa ofaan isin amantii qofaa miti mee hijaaba dhoobuun kunoo isarraa gala. Amma gaafiin ka hijaabaa kun yoo rabbi fedhe fuulduratti illee waa baay'ee keessa jira. Wanni warri qorqorannoo gaggeessan illee jira. Fuulduratti illee bal'inaan itti deemuu hin dandeenya. Garuu ammoo seerri kun ka akkamiitii ka dhiqishuu dhiibbaa amantaa keessaa qabuutiin jedhu akkuma walii galaatti waa'ee salaataan inni wal qabata. Dhiqishuu beekta faanawiitti jedhama Itoophiyaa kana keessa. Seenaa Itoophiyaa keessatti akkuma namni martuu beeku dhiibbaa amantaa wayiitu jira jechuudha. Dhiibbaa amantaa faana santu dhiqishuun keessa bahu jira jechuudha. Malee namni musliimaa barumsaan illee sammuun illee garuu jajjabaa ture. Sarmoojjiin ammoo hagana baay'atan. Garuu ammoo yeroo seera kana keessatti yaa'anii dhiqishuu amantaa irraa nama gurguran kana waan durii santu keessaan bahe jechuudha mul'isa. Hijaaba ammoo fuulduratti waan raasa baay'ee jira itti dacha'ama jedhee yaada. Inshaallah daawwattoota keenya of fuulduratti kan illee danta'a. Kana qofaa miti rakkinni hawaasa musliimaa biyya keenya keessatti waan hedduu waan ta'eef amma asumaan gara qabxii taa'uta kaasan. Mee asiin qabxiin kun hiikamuu dhabnaan mee rakkinni akkamitti deemamaa jira? Rakkinni akkamitti nama geessaa jira? Mee yoo hiikamuu qaba baasu taate? Wanni kun yoo hiikamuu dhabe jechuudha. Qaamni dhimmi ilaalu hundi waan kana irratti hirmaatee waan kana akka hiikamu goone fuulduratti wanni kun waldhabbii amantaa yookiin ammoo akka uummanni musliimaatii fi mootummaa jidduu wanni garagaraa jiraatu yookiin ammoo akka amantaa jidduu jiraatu godhutti deemuun isaa ifaa ifatti jechuudha. Kanaafuu furmaanni jiru salaata ta'e seera amantaa uffata ta'e mirga kan ifaa ifatti yookiin dhibbaa dhibbatti yoo ijoollee keenya ta'e wanni biyyeetti deemu hedduu gara amantaa wal qoqqoodu gara ammoo mootummaa fi uummanni qishuusii wal dhabu gara deemuun isaa ifa galaa jechuudha. Gara diigamiinsa hawaasaa. Diigamiinsa deema jechuudha. Ati yoo amantaa kee gatiis amantaa keetirraa bahi yoo sin jedhu waan fakkeenyaaf mallattoo namni kamuu mallattoo amantaa isaa qabaami. Baay'ee jira bara amma ijoollee hijaabaan seenaa jiran garuu ammoo amantaa biroo masqala godhatee seenaa hin dubbatamu. Hijaaba bicha dubbatamu masqala ammoo akkanatti guddisee seenu sun neema sumaan. Fakkeenyaaf namni amantii tokko hordofu amantii ta'e haa ta'u namni hin hubata. Gizee masqala uffatee seenu amantii ibsuuf godhatee waan nasa. Beekamaa garuu hijaaba uffatamee yoo seene yookaan warra godhattee osoo ta'e mana barumsaa fakkeenyaaf mudannoo nama mudatee jira. Asuma magaalatti keessa jiru kana keessatti maqaan ammaafi akkuma beekamutti mudawwaraa fi akkasuma ammaa maradheetti dhaqe mana barumsaa dhaqee sa'aatii kan itti barumsaa tokko booda gizee dhaqetti zabanyaan na dhaabe. Waan si ajaa'ibu immoo durataa mana barumsicha kanaa musliima. Na dhaabee maal rakkoon jennaaniin as keessatti amantii itti gaggeeffamu naan jedhu. Garuu immoo wanni kun wanni inni dhorkee fi narraan dubbatu beeku. Amantii kiyya ibsa garuu. Namni amantii biraa gizee kana masqala godhatee seene amantii ibsuuf hin deemu wanni sun. Kunoo akka mudawwaraa kun akkamiin dhorkame summaa dhorkamuu danda'a. Kun gaaffii namatti taabee waa baay'ee jira. Wanni akkana gaaffii namatti ta'u jechuudha. Rakkinni maaliin xiyyeeffannaa islaamummaa warra akka godhame jechuudha. Amantiin islaamaa kanarratti xiyyeeffannaa godhame akka ijoollee beektamu wanni kun ati yoo ijoollee mataa keessa tuntee salaata dhiisaa kanan dalaginaa kan uffata islaamaa uffatinaa jetteen islaamummaa kana jibbisiitee abboo islaamummaa kun qeettee ijoollee keessaa yoo dandeessi jechuudha. Kun ilaalchi islaamummaa addatti qabamaa jechuudha. Ifaan ifate jechuudha. Kun kana kennaa kana irraa baranna. Garuu wanni kun yoo furame taate fuulduratti dhiibbaa guddaa fiduun isaa beekama. Dhiibbaa guddaa fiduun isaa waan ifa galaadha. Qabxii itti aanu keessatti waan ergaa dabarfannuu qabna. Amma asumaan ergaan too dabarru mee gahee dhaabbilee islaamaa akka majlisaa isaa jennu hedduutu jira. Gahee dhaabbilee islaamaa warra kana fuulduratti gahee akkamii qaban? Gahee qaba. Moo gahee osoo qaburate moo gahee isaa san dagatee dhimee akkamitti? Gaaffii natti gaaffii kun waan jajjaba. Yeroo takka takka gaaffii namatti taa'e. Amma warri dhimma islaamummaatiif kaa'ame waan ka ijoollee keenya guddisa balleessaa jiru. Ka ijoollee keenya akka amantaarraa yaatu qabu. Namni salaata dhiise, namni salaata salaan amantaa dhala akka jiru beekamaa. Garuu ka dirqamaan irra fudhatanii amantaa keessan gadi dhiisaa jedhan kan irra callisanii ilaalu kuni fafa jedhama. Kanaafuu wanni barbaachisu dhaabbileen keenya majlisa ta'e qaama biroo kan ammoo maqaa islaamummaatiin dubbatu ta'e miidiyaa musliimaa ta'e warroonni sooshaal miidiyaa irratti dubbatan beekamtii qaban ta'e dhimma ijoollee irraa rakkattee rakkinna guddaa ta'ee
biyyuma uummanni islaamaatti baay'atu keessatti fakkeenyaaf manni barumsaa akka arsii keessa jiru maqaan arsii jechuun uummata musliimaa garuu godina arsii keessa jiraata ati salaata gadi lakkisi hijaaba gadi lakkisuudhaan baay'ee gaaffii namatti ta'a kanaafuyyuu waan akkanaa kana callisanii ilaaluun mirga falmatuudha kun dhiibbaa akka mana barumsaa irratti illee dhiibbaa qabu mirga ijoolleen musliimaa amma asitti naannoo mooyitiitti ijoolleen namni xullaabaa ka baratantu jira beektaa jarri kunniin nama mudawwaraa yaa'an guutuun isaanii akka ofiinaa yemanii mudawwaraa yaa'an barumsa irratti illee ciccimoodha akka badaa ka barsiisaa sirriitti hordofullee ka waan barsiisaa wajjin jiraatu qalbii waliin jiraatee deebisaa deemullee jira garuu salaan yoo itti ga'e jarri yaa'an barsiisaa sun akkam godheedhaan waan itti tolu didee ka isa hordofullee waan jara ta'e bakka irra itti mee jara ijaan gallaalaa seentu badaa jedhaa qalbiin gallaalaa irra itti mee osuma jedhu bakka jarri salaata itti deebiti. Garuu kuni ijoolleen islaamaa osuma barumsa sirriitti dandeettii hordoftu dhiibbaa amantaatiif barumsa irra duubatti aanamaa jirti jechuudha. Kanaafuyyuu dhaabbileen amantaa wantu majlisaan wal qabatee akkuma san ammallee qaama garaagaraa ka miidiyaa ta'e uummata waa ta'u wanni kun waan hatattamaan irratti dubbatamuu qabu. Waan furamullee danda'u qallaali waan furamullee danda'u silaa akka seeraatti bara namni ijoollee eega salaatte amma bootaa tokko salaana yaamullee hin jira garuu ammoo maataan jahaaba sila akka seeraatitti jalaa barumsi nuun dhoorgamaa jechuudha. Dhoorgamaadha baratamuu qabu sila. Jalaa baratamuu qabu maaliif dirqama isaaniitti yaasika eega mirga amantaa eeguun hin barbaachisu dirqama isaaniitti waan yaaseef jalaa baratamuu qabu ture garuu bootaa takka wal kaayamullee jalaa baratama. Kanaafuyyuu warri gahee qabdan warri maqaa islaamummaatiin hojjettan waan kana yoo hatattamatti hin dubbanne ta'e wanni kun ijoolleen keenya tarbiyaan isii baddee jirti dhaamsa akkanaa dabarfatu barbaannaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kan kutaa lammaffaa kanumaan xumurra. Rakkooleen hawaasa musliimaa kana qofaa miti hedduun jira waan ta'eef inshaallah gama fuulduraattis qophii biraa yookaan nama biraa qabadhee isinii dhiyaadha yookaan immoo qophii biraa kana wajjin isinii dhiyaatu mala. Kanaaf Nuurulayaat sabskaraayib sheer laayik gochuun dagatinaa chaanaalii keessanii deeggaraan isinii jedha asumaan isinirraa gabaabsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nagaan naaf tura.